sagantaa VOA afaan Oromoo. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Kanneen kumaan lakkaa'aman du'anii miliyoona 2 kanneen ta'an qe'eerraa buqqa'anii akkasumas gareen finciltoota gara magaalaa Finfinneetti sossa'aa jiru sodaa jedhuun ennaa jiloonni walitti bu'iinsa waggaa tokkoof ture dhaabsisuuf tattaafataa jiranitti walwaraansi Itoophiyaa keessaa kasabatiinsa naannoo laaffataa ta'e gaanfa Afrikaa balaarra buusee yaaddoo jedhullee dhaqqabsiisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan yaaddoo qaamota hedduu ta'e kana irra deebi'uudhaan waliigaltee irra ga'uu dhabuun jeequmsi Itoophiyaa keessaa gara biyyootii kabirootti darbuu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii jiran. Sun immoo jedhan torban kana rakkoo baqattummaa sababaa wal waraansaan rakkataa jirtu Keeniyaa daawwatuuf jiran Bilinkan uummata Itoophiyaa akkasumas biyyoota naannoof balaadha jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman duruu gara Sudaanitti baqatanii jiran kun immoo hariiroo biyyoota lamaanii duruu laaffate hammeesse. Hariiroon biyyoota lamaanii baatii hagayyaa keessa ennaa Kaartum ambaasaaddara ishee Itoophiyaa erga mootummaan Abiy walitti bu'iinsa sana furuuf yaada dhiyaate fudhatuu dhabee booda biyyatti deebistee jirti. Hariiroo Itoophiyaan Keeniyaa waliin qabdu aadaadhumaan gaarii ta'us sodaa baqattoonni gamasitti yaa'uu malu jedhu Naayiroobii yaaddessee jira. Keeniyaan baatii kana daangaa ishee Itoophiyaa waliin jiru irratti naga eegumsa cimsitee jirti. Jiraattonnis koolugaltoonni hin galmeeffamne yoo argaman akka gabaasan itti himamee jira. Keeniyaan gama kaabaa mooraa baqattootaa 2 baqattoonni 400 keessa jiraatan keessummeessa. Pireezidaantii Uhuru Keeniyaataa tattaaffii jaarsummaa naannoo keessatti itti dhiyeenyaan kan hirmaatan yoo ta'u dilbata kaleessaa akka tasaa Itoophiyaa daawwatanii wal waraansi deemaa jiru rakkoo biyya keessaa hamaadha jechuudhaan kanneen hidhatan akka hiikkatan gaafataniiru. Kanammoo eenyuyyuu isaaniif gochuu hin danda'u jidduu seeninsiif waamichi inni kamiyyuu isaan rakkoo kana dhaabsisuuf fedhii siyaasaa qabaatan malee hin gargaaru jedhan Keeniyaataan jalqaba baatii kanaa ibsa kennaniin. Haa ta'u malee jaarmoliin naga eegumsaa biyyatti akka to'atan innaa gumii nageenya biyyoolessaa torbee darbe geggeeffame waajjira isaaniirraa ibsa kennanii jiran. Itti gaafatamaan dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummoota Maartin Griffith har'a Itoophiyaadhaaf kan oolu gargaarsa namoomaa lubbuu oolchuu akkasumas siviilotaaf deeggarsa gochuuf kan oolu gargaarsa $25 miliyoona ramadanii jiran. Biyyattii keessa kan maadheffate gareen gargaarsa namoomaas $15 miliyoona ramaduusaa ifa taasise yoo ta'u walumaa gala deeggarsa Itoophiyaaf taasifame $40 miliyoona 40 ga'ee jira. Maallaqi deeggarsaa walitti qabamuun kenname kun naannoo kaaba Itoophiyaa bakka walitti bu'insaan miidhameef akkasumas hongee Itoophiyaa gama kibbaa keessaaf oola. Uummanni biyyattii gama kaabaa kanneen miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo namoomaa hamaan rakkataa waan jiraniif balaa hamaa keessa bu'uu isaanii ka dubbatan Maartin Griffith dhiyeenya Itoophiyaa daawwatanii deebi'an guutuu biyyattii keessaa fedhiin gargaarsaa dabalaa adeemee jedhaniiru. Maallaqi deeggarsaaf kennamu kun jaarmoliin gargaarsaa namoota akkaan miidhaman akkasumas eegumsa gochuuf itti gargaaramu. Tigraay, Amaaraaf naannolee Affaar keessaa gargaarsi kennamu kun jaarmolii gargaarsaa eegumsa fayyaa, deeggarsa lubbuu oolchu namoota walitti bu'insaan akkaan miidhaman ittiin gargaaruuf fayyadamu. Dubartoonni, ijoolleen dhiiraaf durbaa dhiibbaan walitti bu'iinsa kana akkuma itti ulfaatetti jira. Eegumsa gochuufiif garuu maallaqi ga'aan hin jiru jedhameera. Naannolee Somaaleef Oromiyaa kan hongeen dhahamaniif gargaarsi maallaqaatti dabalaa kun dursanii deebii kennuu akkasumas tarkaanfii rakkoo jiru tilmaamanii furuutiif oola. Dhaaboliin gargaarsaa bishaan dhugaatii dhiyeessuu deeggarsa dhibeewwan bishaan qulqulluu hin taane irraa dhufaniif yaaddoo weerara dhibee koleeraa ittisuu ilaalchisee jiru gad xiqqeessuuf tattaaffii gochaa jiran. Hawaasaaleen tikfattee bulaa beeladaalee isaanii akka eeggataniifis deeggarsa ni godhu. Deeggarsi maallaqaa haaraan kan deebii yeroo hatattamaa waggaa kanaa deeggarsa Itoophiyaaf kenname $65 miliyoona ga'ee jira. Haa ta'u malee fedhii gargaarsa namoomaa guutuu biyyattii guutuudhaaf hanqinni maallaqaa $1 biliyoona 1.3 ka jiru yoo ta'u kunis deebii naannoo Tigraay keessaaf kan oolu $3 miliyoona 350 dabalata. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch kan wixataarraa jalqabamu walga'ii gamtaa Afrikaa ka xumura waggaa irratti koomishina mirga namaaf mirga uummataaf deeggarsa akka godhu yaadachiise. Human Rights Watch ibsa dilbata kaleessaa baaseen walga'ii koomishinichaa 69ffaa irratti gamtaan Afrikaa Itoophiyaa dabalatee kan babal'ataa adeeme rakkoo mirga namaaf deemokiraasii ardittii
miidhaa jiru hatattamaan akka furu gaafatee jira. Itoophiyaa keessaa lolli hammaataa adeemeef dararaan naannoo Tigraay irra darbee bal'ataa jira jedha Human Rights Watch. Keessumaa gamtaan Afrikaa biyyoonni miseensa ta'an dirqama irra jiru akka ba'an gochuuf akka ulaagaa mirga namaaf qajeelfama cimaa qabutti cicha isaa agarsiisuu qaba jedhee jira. Human Rights Watchitti damee mirga namaa Afrikaaf daayirektara akka ta'an Karini Kanezaa Nutuliyaa addaddummaan qaamolee siyaasaa gamtaa Afrikaaf waaltaalee mirga namaa Afrikaa gidduu jiru babal'ataa deemuun guddina seera mirga namaa Afrikaa kakurna hedduu fooyya'aa deeme balaarraan ga'uuf deema jedhan. Barreessaa muummichi paartii biyya bulchu kan Eertiraa paartii adda uummata dimookiraasiif haqaa Al-Amin Mohaammed Said daawwannaaf bakka imalanii jiran Saawud Arabiyaa keessatti du'aan boqochuu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessanii jiru. Bara 1996 qabee qabsoo bilisummaatti kan dabalamaniif bu'uursitoota adda bilisummaa uummata Eertiraa Shaabiyaa keessaa tokko ka turan. Al-Amin umrii isaanii waggaa 74tti du'aan boqotan. Al-Amin bara 1994 qabee barreessaa paartichaa ta'uun hojjetaa turan. Kurna tokko booda ilmi hoogganaa Liibiyaa duraanii kan Mohaammed Gaadaafi erga abbaan isaanii aangoorraa fonqolchamanii qabee waggootaaf jeeqama ture. Tasgabbeessuu gargaara jedhamee karoorfame filannoo pirezidaantummaa baatii muddee keessaa geggeeffamuuf kaadhimamaa ta'anii galmaa'uu dilbata kaleessaa yeroo jalqabaaf achi ba'anii jiran. Kan umriin waggaa 49 Saayif Al-Islaam Al-Gaadaafi huccuu aadaa kan bifa bunaaf marata mataa isaaniitti maratanii hareeda harrii qabuuf ija isaanii irratti manatsarii kaayyachuudhaan waaltaa filannoo kan magaalaa Sebhaa gama kibbaatti galmee irratti utuu mallatteessanii viidiyoo koomishina filannoon waraabame irratti mul'atanii jiru. Ilmi Gaadaafi namoota beekamoo falmisiisoo pirezidaantummaaf dorgoman keessaa tokko. Kanneen dorgoman keessaa ajajaa waraanaa gama bahaa Khaliifaa Haftaar, Muummicha ministeeraa Abdulhamidiif afaan yaa'ii mana maree Agwiilaa Saalee keessatti argamu. Bulchiinsi bara Gaadaafi ammayyuu lammiiwwan Liibiyaa hedduu biratti bulchiinsa hamaa ta'e kan yaadatamu yoo ta'u, Saayif Al-Islaamiif aangawoonni bulchiinsa duraanii keessa turan aangoorraa erga bu'anii yeroo dheeraa waan lakkoofsiseef deeggarsa guddaa argachuun ulfaataa itti ta'uu danda'a. Fedhii isaanii pirezidaantummaa kan walxaxaa taasisu Al-Islaam bara 2015 keessa mana murtii Tripooliin bakka hin jirretti matamanii Zintaan irraa karaa viidiyoo dhiyaatanii turan. Sanaanis manni murtichaa yakka waraanaa mormii bara 2011 lubbuu namaa galaafate dabalatee murtii du'aa irratti dabarsee jira. Yoo Tripoolii keessatti mul'atanis balaan hidhamuu isaan mudachuuf jira. Mana murtii akka qoratu sadarkaa addunyaa ICCdhaanis ni barbaadamu. Kan Kwaatar keessaa maadheffate caasaan oduu Aljaziiraa hoogganaan waajjira isaa kan Sudaan keessaa humnooti nageegumsaan to'annaa jala ooluu beeksiseera. Humnoonni Sudaan mana gaazexeessaa kanaa weeraruu isaanii caasaan oduu kun kaleessa Tiwiitarii irratti ibsee jira. Aljaziiraan kana irratti ibsan kennine aangawoonni Sudaan yaada akka kennaniif battala arguun danda'amne. Kun kan dhaga'ame humnoonni nageegumsaa hiriirtota mormii kanneen waraanaan morman bittimsuuf rasaasaaf gaazii imimmaansu fayyadamanii guyyaa tokko booda ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaan lammii Ameerikaa Daanii Fenster erga bulchiinsi waraanaa hidhaa waggaa 11 itti muree booda mana hidhaa Maayinaamaar keessaa gadhiisamee jira. Oduu gaariin maxxansaan gaazexaa marsariitii Iraan Yaanguun jedhamu Soonii Swee bakka Fenster gulaalaa ta'uun hojjetaa ture hiikamuu lammii Ameerikaa kanaa ergaa Tiwiitarii irratti maxxansee beeksisee jira garuu ibsa bal'aan kennine. Daaniin gaazexeessota hedduu kanneen seeraan ala hojii isaanii hojjechuu qofaaf erga fonqolcha mootummaa baatii guraandhalaa qabanii hidhaman keessaatii jedha. Gaazexaan sun Tiwiitarii irratti ergaa maxxanseen mootummaan bulchiinsa waraanaa gaazexeessota mara kanneen Maayinaamaar keessatti hidhamanii jiranillee akka gadhiisan gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubeen galateeffadha. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceena nu wajjiniin tura. Nagaadhaa fi tasgabbii biyyaa akkasumas naannichaa eegsisuudhaa fi daangaan yeroo sochii kaa'amuusaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera.
Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti konkolaatonni hanga galgala keessaa sa'aatii 2tti namni immoo amma sa'aatii 3tti qofa socho'uu danda'a. Naannoo Oromiyaa keessatti amma kanaan duraatti namoonni meeshaa harkaa qaban galmeessanis warri hin galmeessines immoo galmeessuu akka qabanu dubbataniiru obbo Haayiluun. Tsahaay Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi. Bu'uura labsii yeroo muddamaa manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa baase lakkoofsa 1264/2014tiin naannolee hundatti kan hojiirra oolu tumaalee bahan hojiirra oolchuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya biyyaa fi kan naannoo eeguuf jecha dhorkaalee adda addaa taasiseera jedhame. Dhorkaa sochiilee addaan baafaman kan 3/2014 irraa kaasee baatii 6 turu kanaan sochiileen konkolaataa, mootoraa, biskileetii dabalatee namoonni lafoodhaan deeman yeroo hangamiif akka socho'uu qaban ibsamee jira. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhorkaalee kaa'aman kana ibsaniiru. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti qajeelfamni kun hojiitti eegamee jira. Gaafa 3/2014 irraa eegalee qajeelfamni kun hojiitti eegamee jira jechaadha. Kana keessaa tokko daangaa yeroo kan kaa'udha. Naannoo keenya keessa namni kamuu galgala sa'aatii 3 irraa hanga barii sa'aatii 11 fi walakkaatti sochii taasisuun dhorkaadha jechaadha kana gidduu. Sochiin konkolaataa motorootaa fi kanneen kaan wal qabatee jiru immoo galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 11 walakkaatti sochii taasisuun dhorkaadha jechaadha. Dhorkaaleen yeroon daangeffaman kunneen humnoota nageenyaa mootummaa kan hin dabalanne yoo ta'u gama sochii konkolaataanis ambulaansii tajaajila fayyaa fi kan balaa ibiddaa hin dabalatu jedhan obbo Haayiluun. Garuu ambulaansotaa fi namoota rifariidhaan rakkoo fayyaa, rakkoo nageenyaa qabatanii fi qaamolee nageenyaa sochii kanaa fi balaa ibiddaa wantoota akka kanaa kana kan dabalatu jechuudha. Gara dhaabbilee fayyaatti kan deemu haala addaatiin kan ambulaansiidhaan deemamaa jira kan waan ta'eef qaamoleen nageenyaa kana ilaalanii eeyyamuu danda'u jechaadha. Bakkeewwan ambulaansiin itti argamuu hin dandeenyetti namni yoo akka tasaa dhibame yoo ofiisaatti geeffachuu barbaade maatiin haala akkamiitiin kan inni gara mana yaalaatiin gaachuu danda'u haala sochiin kun dhorkaa ta'e keessatti. Inni rakkoo jechaadha. Sadarkaa kanatti qaamni nageenyaa kana mirkaneessee dabarsuudhaaf rakkata jechaadha. Waan sochiiwwan kana wal qabatanii ta'an riifariin ta'uu taanaan qaamoleen namoonni akkasii fakkaatanii darbuu danda'u waan ta'eef namni kun xiqqoo rakkatu jechaadha. Qaamoleen nageenyaa kana adda baasuudhaaf eessaa dhufa eessa deemaa kan jedhu kana qaamni kana dhugaadha kun jedhee dhugeessu hin jiru taanaan xiqqoo rakkatu jechaadha adda baasu. Kun rakkoo nageenya waliigalaati. Amma kun tasa ta'uu danda'a malee rakkoo nageenya biyyi kun keessa jirtu hin caalu. Garuu haala kam keessattuu namni dhorkaalee labsii yeroo muddamaatiin kaa'aman darbee argame bu'uura seera labsii yeroo muddamaatiin kan itti gaafatamu ta'aa jedhan hooggansi kun. Sakatta'insaa fi meeshaalee waraanaa waliin wal qabatee obbo Haayiluun akka ibsanitti namni kamiyyuu meeshaa waraanaa dhuunfaadhaan qabatee kan jiru kan kanaan dura galmaa'es ta'e hin galmoofne galmeessuun dirqamaa jechuun hubachiisaniiru. Meeshaa waraanaa galmeessuun dirqamoota buufaman keessaa tokkodha jechaadha. Namni beekamuu sochii innaa taasisan immoo sakatta'insi eeyyamamaa ta'uun sakatta'insi akka dirqamaatti kan taa'e waan ta'eef labsii bahe sana hojiirra oolchuudhaaf qajeelfama baheedha ta'uusaati. Namni naannoo Oromiyaa keessa jiraatuu fi socho'u kamiyyuu waraqaa eenyummeessaa kan isa ibsu kan haaromee fi seera qabeessa ta'e waraqaa eenyummaa kan mana hojii, paaspoortii, heeyyama konkolaachisaa fi waraqaa eenyummaa kan gandaa keessaa tokkosaa harkatti qabatee socho'uun dirqamaa jedhame. Hawaasni naannoo isaa si'aayinaan eeguu qabaa kan jedhan obbo Haayiluun sochiilee shakkisiisoo ta'an wayita argu eeruu qaamolee nageenyaatiif kennuu qaba jechuunis ibsaniiru. Dhiyeenya kana manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa haala nageenyaa biyyatti bu'uureffachuudhaan akka guutuu biyyattiitti ji'oota 6 kan turu labsii yeroo muddamaa labsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Galatoomii Tsahaay humnoottan mootummaa Sudaan sanbata dheengaddaa dimokiraasii fi warreen mormanu
warra mormiidhaa fi ba'an irratti dhukaasa rasaasaatiin banuudhaan akkasumas immoo gaaziin nama booksisu irratti dhukaasuudhaan namoota sanii ajjeesaniiru. Gara nama 5tu du'ee jechuudha. Gabaasaa waaltaa oduu VOA irraa qophaa'ee jaallanneetu dhiyeessa. Namoonni 5 kan ajjeefaman magaalaa Kaartuumiif Omdurmaan keessatti ta'uu ka dubbatu koreen doktoroota Sudaan 4 rasaasaan tokko immoo gaaza mimmaansuun ta'uu ibsee jira. Kanneen biroo hedduun kan madaa'an akka jiran isaan keessaas rasaasaan kan rukutaman akka jiran gareen doktoroota biyyattii ibsee jira. Hirmaattota hiriiraa keessaa tokko ka ta'an Khalid Jumaa akka jedhanitti برهان احتل الثورة انقلب على الشق المدني وهو اسم امبارح في القنوات العالمية بيقولوا ما بيضربوا الحاجة السلمية. Hoogganaan fonqolcha mootummaa gaggeeffamee ka turan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan warraaqsa biyyattii aangoo irraa darbanii siviilotas cinatti dhiisan. Kaleessa duubana addunyaan dhiyeessan hundaarratti kanneen karaa nagaan hiriiranii mormii dhageessisan dura hin dhaabbannuu jechaa turan. Kan jarreen kana rukute ka biraa hin jiru. Uummanni daandileerra hiriiruusaaf gaaza mimmaansuun nu miidhan dhagaa ka darbate hin jiru. Namni waan isaan gaafates hin qabu. Ituu daandileerra deemaa jiranii gaaza mimmaansuun miidhan malee jedheera. Qondaalli olaanaan kan waraana biyyattii Jeneraal Abdul Fattah Burhaan hoogganaa qaama ce'umsaa ka biyyattii bulchuu gochuun ega of muudanii guyyaa 2 booda mormiin sanbata darbee kun gaggeeffame. Warra hiriire keessaa Wiigdaan Abbaas. أنا بالنسبة لي ده مجلس ما شرعي وده قرار أحادي اتخذ البرهان براو ونحن كشعب ما راضين عنه لأنه الآلية بتاعت اختيار أنا في من مري أما كن سيرك أبي سمتي كن مرتي برهان قفاسا مرتي سدا أكا أمتات نتجمدو مت سبب إنساس أكاتا اتني مسنسوتا سافلة تنبيكنو قفاساس مرتي سي جرانير هيريري مليون برسن جدامو في sochii deemokiraatawaa deeggaru kun onkololeessa 25 waraanni mootummaa siviilotaa ega garagalchee kaasee gaggeeffamaa jira. Mohammad Ahmed warra hiriira mormii bahe keessaa yoo ta'u akka inni jedhutti تعرضنا لقمع كثير طول يعني تاريخنا الفات ده ويوم الانقلاب احنا كان اقتحموا الداخليه بتاعتنا في جامعه الخرطوم الوسط guyyaa fonqolchi gaggeeffamee fi seenaa keenya kan yeroo gabaabaa kana keessatti hedduu nu hacuucan kutaa ciisicha yookaan doormii keenya kan yuunivarsiitii Kaartuum keessaa cabsanii seenan nu dararan nu jeeqan dargaggoonni hin dhaabnu obsaan deemaa abdiin kutannu hanga kaayyoon warraaqsa kanaa fiixaan bahuutti jedhe. Tokkummaa mootummootaa fi doktoroonni Sudaan akka jedhanitti qaamonni nageenyaa humna hammaa bahe gargaaramuu isaaniin kan ka'e yoo xiqqaate hiriirtonni 14 ajjeefamaniiru. Erga bara 2019 mormii jabaan gaggeeffame Omar al-Bashir aangoorraa darbee as deemsa jalqabamee ture san fonqolchi mootummaa amma gaggeeffame kun duubatti deebisaa sodaa jedhu jira. Namoonni kuma hedduun kanneen hiriira mormii keessatti hirmaatan siviilonni biyyattii to'achuu qabu gaaffii jedhu qaban. Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceena ispoortiidha. Ispoortiin irraa waa'ee fiigicha qaxxaamura biyyaa fi waa'ee kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2022 Kaataar irratti gaggeeffamu irratti xiyyeeffata itti dhiyaadha. Akka mul'atan oduun ispoortii har'aaf qabnu kunooti. Dorgommii fiigichaa Federeeshiniin Atileetiksii addunyaa qopheessu keessaa tokko kan ta'e fiigichi qaxxaamura biyyaa yookiin kiroos kaantirii jedhamee inni beekamu marsaa 17ffaan dilbata kaleessaa biyya Ispeenii bakka Ataapu Eriikaa jedhamutti taasifamee ture.
Seenaa fiigicha qaxxaamura biyyaa kana irratti kan dhiyeenyatti waliin morkataa fi moo'icha walharkaa fuudhaa turan atileetota Itoophiyaa fi Keeniyaati. Fiigicha kaleessaa irratti biyyoottan lammaniyyuu hin taaneef dhiiraanis durbaanis atileetonni lammii Eertiraa mo'ataniiru. Dorgommii dhiiraatiin atileetiin Eertiraa dargaggeessi waggaa 23 Eeroon Kifilee fiigicha meetirii 900 daqiiqaa 25 fi sekoondii 33 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Dhalataa biyya Burundii ta'ee biyya Ispeen keessa kan jiraatu Roodiriigee Kiwuzeeraa daqiiqaa 25 fi sekoondii 34 lammaffaa yommuu ba'u, Je'ool Ayyeekoo Yuugaandaarraa sadaffaa ba'eera. Lammiin Itoophiyaa Abbabee Ayyaanaa torbaffaa ba'ee xumureera. Dubartootaan shamarreen waggaa 20 kan lammii Eertiraa Raaheel Daani'eel Gabre Yohaannis daqiiqaa 25 fi sekoondii 3 tokkoffaa baatee yommuu mo'attu, lammaffaa kaasee amma shanaffaatti kan bahanii atileetota lammii Keeniyaati. Raaheel atileetota Keeniyaa beekamoo ta'anu bira darbuudhaan hin mo'atti jedhamee hin yaadamnee jedhu gabaastonni. Lammiileen Keeniyaa Bitiraayis Chibeetii fi Maargaaret Chiliimoo daqiiqaa 25 fi sekoondii 4 walqixa xumuranii lammaffaadhaa fi sadaffaa irratti galmaa'aniiru. Atileetonni lammiilee Itoophiyaa Maskaram Maammoo torbaffaa, Tigist Geetnet sagalaffaa, Zarfee Wandimmaaganyoo 10ffaa ba'uun isaanii gabaasameera. Amma immoo gara oduu tapha kubbaa miilaatti dabarra. Tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2022 biyya Kaataar keessatti taasifamuuf gareewwan biyyootaa adda addaa hirmaatan addaan baasuudhaaf jimaata darbee jalqabee taphni taasifamaa ture. Taphoota torban kana taasifamaniin biyyoottan hirmaatan 32 keessaa biyyoottan 9 darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Akkuma kanaan biyyi taphicha keessummeessitu Kaataar, Jarman, Deenmaark, Faransaay, Beeljeem, Ispeen, Kirooshaa fi Sarbiyaan hirmaannaa isaanii mirkaneeffataniiru. Ameerikaa kibbaa keessaa immoo Biraaziil. Biyyi taphattoota beekamoo kan akka Kiristaanoo Roolaandoo qabdu Poorchugaal tapha Sarbiyaa waliin taasifteen mo'amtee cinqii keessa galtee jirti. Poorchugaal tapha kaleessaa moo'uun yookaan qixa ba'uun ishee ga'aa ture. Tokkoof wal qixa deemaa turan amma daqiiqaa 90tti. Poorchugaalonni biyya isaanii keessatti bakkee isaanii irratti taphachaa turan. Sarbiyaan nu mo'uu hin dandeessu jechuudhaan fakkaataa of qusachaa turan tapha keessatti. Deeggartoonni isaaniis taphichi dhumeera jechuudhaan gammachuudhaan sirbaa turan. Taphataan Sarbiyaa Aleksaandar Mitirooviik jedhamu boqonnaa booddee geeddaramee taphatti seene. Taphataa jabaa ta'uusaa beekanus Poorchugaalonni ammanas xiyyeeffannaa cimaa hin kennineefi turan. Daqiiqa 90 irratti ittuu hin yaadamin goolii itti galchee gammachuu Poorchugaalotaa irratti bishaan qabbanaa'aa naqe. Sarbiyaan darbiteetti. Poorchugaal ji'a bitootessaa keessa carraa qalloo tokko qabdi darbuudhaaf dhiisuusee baruudhaaf. Biyyi Faransaay Kaazakistaaniin 8-2 moo'uudhaan darbiteetti. Goolii 8 keessaa taphataa beekamaan Kiliyaan Mbeeppee goolii 4 galcheera. Ameerikaa kaabaa keessaa biyyi Biraaziil Koolombiyaa goolii 1-0 moo'uudhaan tapha FIFA bara 2022 darbuudhaan tokkoffaa taate. Dorgommii Ameerikaa kaabaatti Yuunaayitid Isteetsi jimaata dheengaddaa Meeksikoo 2-2 mooteetti. Kaanadaan Koostaarikaa 1-2 mooteetti. Biyyoottan Ameerikaa kaabaa tapha kubbaa miilaa 2022 fi darban addaan bahanii amma ammaatti hin beekamne. Kan Afrikaas addaan hin baane. Kaleessa Gaanaan Afrikaa kibbaa 1-2 mo'atteetti. Tapha addunyaatiif darbuu ishee mirkaneessuudhaaf tapha biraatu ishee hafammayyuu. Awurooppaa keessatti Poorchugaal, Itaaliyaan, Siwiidin muddama keessa galanii jiru. Eeshiyaa keessaa immoo Jaappaan carraan ishee gaaffii keessa galee jira. Taphni kubbaa miilaa addunyaa Kaataarii sadaasa 21 amma muddee 18 bara 2022tti taasifama jedhamee eegama. Dhumarrattis oduu ispoortii gaddaan. Afrikaa keessatti saayikilistii beekamtuu kan taate lammiin Eertiraa Dasseet Kidaanee magaalaa Asmaraa keessatti ittuu shaakala saayikilii irra jirtu balaa konkolaataa ishee mudateen du'uun ishee beekameera. Dasseet shamarree beekamtuu waggaa 20 turte. Hordoftoota keenya oduun ispoortii har'aaf qabnu kanuma amma torbaniin walitti deemuunitti fayyaa ta'a. Gareewwan walabummaa pireesiitii fi falmanu Somaaliyaa keessatti hojjettoota miidiyaa irratti rakka yaawwachaa jiru irratti namoonni harka keessaa qabanu akka seeratti dhiyaatanu gaafachaa jiru. Gabaasa Mahammad Kaatiyee Moqaadishoo irraa qopheesse jaallanneen akka itti aanutti dhiyeessiti itti dhiyaadha.
Baatii guraandhala bara 2017 darbee kaasee Somaaliyaa keessatti gaazexeessonni 12 ajjeefamuu fi baatii amajjii hanga onkololeessaa bara 2021tti immoo gaazexeessonni 60 hidhamuu isaanii jaarmiyaan gaazexeessota Somaaliyaa ibsee jira. Jaarmiyaan Somaaliyaa Journalists Syndicate jedhamu kun mirga miidiyaa eegsisuuf jecha Somaaliyaa keessatti hundeeffame. Kanneen gaazexeessota ajjeesanii fi hidhan kun irra jiriin isaanii himatamanii seera duratti dhiyaanne. Barreessaa dureen jaarmiyaa kanaa Abdallaa Muumin akka jedhanitti hariiroon jaarmiyaa isaanii fi keessumaa humnootii nageenyaa gidduu jiru gada deemaa buluun isaan yaaddessee jira. The cooperation between the state security forces and the media in general is non-existent in Somalia. The Somali federal government in September last year announced Somaaliyaa keessatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi miidiyaa gidduu walta'iinsi walumaa gala hin jiru. Mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa baatii fulbaana darbe akka labseetti abbaa alangaa addaatu gaazexeessota yakki irratti raawwatameef dhaabataa jedhan. Kun garuu jecha afaanii qofa ta'ee hafe kana haala qabatamaa ta'een hojiirra oolchuuf wanni ta'e garuu hin jiru jedhan. Caasaa miidiyaa Moqdishoo keessa maadheeffate Gobjoog jedhamuuf gulaalaa akka ta'e Hanaad Guleed baatii adoolessa keessa haleellaa irratti gaggeeffame irraa lubbuun oole. Hojii hojjetuuf jecha ammayyuu doorsisa jala akka jiru dubbata. Koox hubaysan oo aan la aqoon cidda ay yihiin laakiin aan ku tuhumayo in xiriir ay la leeyihiin xuquuqda dabacsan ama dowladda. Hojii bahee gara manaatti galaatuu hin jiru. Magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoota dhaabbatoota mootummaa waliin hidhata qabaniin haleellaan narra ga'e garee miidhaa kana narraan ga'e jedhee shakku biraa ammayyuu doorsisi na dhaqqabaa jira jedheera. Waajjira pireezidaantii Somaaliyaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii kan ta'an Abdulkadir Haashi dhaamsa Tiwiitarii irratti barreessaniin akka jedhanitti kanneen hojii pireesii biyyattii keessaa danqan kamiyyuu irratti mootummaan dubbachuu itti fufaa jedhan. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ jedhamu akka jedhetti sadarkaa addunyaatti waggoota walitti aanan 7 keessatti ajjechaa gaazexeessotarra ga'eef seeraan itti gaafatamuun gonkumaa kan keessa hin jirre Somaaliyaa ta'uu gabaasaasaa bara 2021 keessatti hubachiisee jira.